aappii bilbila keessa saamsoongii keessa saadha aayifoonitti isiniif jijjiiruu danda'uun isin barsiisa kana bifa bareedaa amma asirratti argaartan kanaan. Hayya daawwatan kiyya aappii kanaa gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kajoo jalarras ni baasirratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kajoo kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan asitti sifitaa asirratti ikoon sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanarratti qubee saa barreessina achi booda sarchii fuulduraa sanatti kilik gootu sarchii goosiftu. Achi booda haala kanaan suuraa kana isiniif fidaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappii gabbuufachuudhaaf sirra ol gad dhumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kajoo jalatti daawulood kajoo turtii daawuloodii sanarratti tuxaniitii aappii kana bilbila keessanirratti gabbuufattanii. Hayya daawwatan kiyya aappii gabbuufattanii egaa irra galtanii jechuudha. Aappiin kun haala kana amma asirratti argaartan kanaan keessa saadhaa guutumaan guututti bilbila keessa saamsoongii aayifoonitti isiniif jijjiiraa jechuudha. Egaa daawwatan kiyya aappiin kun aappii baay'ee tokko bareedaa ta'edha. Aappii kun hundi keessanuu gabbuufadhaa itti fayyadamuudhaan isiniin jaa. Akkasuma akka namni baay'een aappii kana argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik share oliif godhaadhaa waan hordoftaniif